sagaleen bilbila keessanidha dadhabaa ta'e yeroo bilbila anaa sottanii fi yeroo waan gargaraadhaa dhaggeeffattan dadhabaa ta'e yoo sun rakkise viidiyoo irraa kana keessatti aappii sagalee bilbila keessanidha ka duraanii daranii dachaa tokko isiniif dabaluu danda'uun isin barsiisa. Hayyee daawwattoon kee dursa aappii tokko bilbila keessanitti gad buufatu aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kaja jolarra sinee baasarra tokko kilikni gootu ammallee asirratti mechujobs.com hajuu hartora tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan isteetii fidaa asirratti ikoonii sarchii irratti tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee saa gaa laa barreessan achi booda sarchii fuulduraan kilikii gootu sarchii gootuftanii achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa ulzaa gad deemtu achi booda dhumarratti qalama deemaan kan birraa aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood keetirti daawulood tan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii daawwattoon kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isin banama jechuudha amma sagalee bilbila keessanidha dhaggeeffachaa hanga isin gahu jechuudha haala kana kanaan is dabalatan jechuudha yoo barbaadan hanga dhumaa godhachuu dandeessanii garuu yoo hanga dhumaadhaa gootan sagalee bilbila keessanidha akka malee ija waan ta'eef wasatuma godhadhaa jechuudha haaluma asirratti margaartan kana jechuudha hanga isin gahu ni beektan jechuudha isinuu dhaggeeffachaa waan tokkotti bantanii jechuudha haala kanaan garaagarummaa isaadhaa ilaaluu dandeessanii yookiin ammoo dabalatanii fayyadamuu dandeessanii jechuudha.